Bitootessa 27,2026 oduu Sibuu Neetwoorkii yeroo kana isin biraan geenya. Qarqara galaana Jibuutiitti godaantonni 9 du'anii argamuun dhaga'ame. Qarqara galaana Jibuutiitti torban dabarsine kana keessa bidiruun tokko dhidhimuun namoota achirra turan keessaa 9 lubbuun darbuu dhaabbanni godaantota idil addunyaa IOM gabaase. Godaantonni 45 biroon ammoo du'uu fi jiraachuun isaanii hin beekamu jedha dhaabbatichi. Balaan sun bitootessa 24,2026 kan qarqara galaana Jibuutiitti kan argamtu magaalaa xiqqoo Obok jedhamtutti akka mudate IOM beeksise. Bidiruun sun namoota 320 feetee turte. Akka dhaabbanni oduu Faransaay jedhutti godaantonni daandii bahaa jedhamurra jiran irra caalaan isaanii Itoophiyaa irraa kan dhufanidha jedha. Bara 2024tti godaantonni 922 daandii sanarratti du'uun lakkoofsa namoota du'anii agaarraatti galmaa'e keessaa isa olaanaa ta'uu gabaafameera. Oduttaanuun dhaabbanni mootummoota gamtoomanii UN Awurooppaanonni gocha hamaa Afrikaanota irratti raawwataniif beenyaa kaffaluu qabu jedhe. Gochootni yeroo daldala garbaa Awurooppaanotni lammiilee Afrikaa fi gurraachota Ameerikaa irratti raawwatan yakka hamaa fi dhala namaaf hin malledha jechuun dhaabbanni mootummoota gamtoomanii UN beenyaan akka kaffalamuuf gaafate. Yeroo daldala garbaa Awurooppaanotni garba Atlaantikii qaxxaamuruun lammiilee Afrikaa akka meeshaatti daldalaa turanitti lammiileen dirqamaan butaman kitila 15 ol ta'an keessaa kitilli 2 battalumatti lubbuun darbu Afrikaan Niwustuu gabaase. Dhaabbanni mootummoota gamtoomanii UN komii Afrikaa erga dhaggeeffatee booda sagalee deeggarsaa 123 gochootni sunneen yakka hamaa jechuun raggaasisuun beenyaan akka kaffalamuuf gaafateera. Murtoo UN dabarse sana biyyoonni 3 Ameerikaa, Arjentiinaa fi Israa'el yeroo morman gamtaa Awurooppaa dabalatee biyyootni 52 callisuu filachuu isaanii miidiyaaleen idil addunyaa The Guardian, Al Jazeera fi France gabaasaniiru. Oduu xumuraatiin Senegaal waancaa Afrikaa nyaatanii turan qabatanii agarsiisaaf ba'uuf jiru jedhame. Senegaal tapha michoomaa Peeruu waliin sanbata duraa dhufu taphachuuf jirtu dursuun lammiilee ishee waancaa Afrikaa nyaatanii turan qabatanii agarsiisaaf karaatti ba'uuf akka jiran Federeeshiniin kubbaa miilaa biyyattii beeksise. Senegaal agarsiisa sana mormii waancaa sana isaanirraa fudhatamurraa qabanii akka ta'e himame. Senegaal agarsiisni sun mormii waancaa isaanirraa fudhatamurraa qabaniif akka ta'e himame. Finconni Terang gareen kubbaa miilaa Senegaal waancaa Afrikaa yeroo lammaffaaf amajjii 18,2026 mootan Morookoo waliin tapha xumuraa waliin taphatanii fi dabarsamee akka kennamu murtaa'uun isaa ni yaadatama. Tapha sanatti Atakaaroo dirree keessaa ka'ee ture. Dilbata amajjii 18,2026 biyya waancaa kana qopheessite Morookoon daqiiqaa 98ffaa irratti peenaalitiin yeroo kennameefitti leenjisaan Senegaal Pepe Thiaw garee isaa dirree keessaa akka ba'aniif ajaajee ture. Diyoomaanee fi karra eegaan Senegaal Edouard Mendiin garuu taphattoota Senegaal dirreetti deebisuuf takka taphni akka itti fufu warra taasisanidha. Taphataan Morookoo Ibrahim Diaz peenaalitii argamte yeroo rukutu karra eegaan Senegaal salphaatti kubbattii qabatee oolche. Senegaaliif Morookoon 0-0 dhumee yeroo dabalataas kennameef. Senegaal sa'aatii dabalame keessatti Morookoo tokkoof 0 mo'atte. Garuu torban darbe konfedereeshiniin kubbaa miilaa Afrikaa kaaf bu'aa tapha sanaa jijjiiruun Morookoon 3-0dhaan Senegaal mo'achuu labse. Waancaanis Morookoof akka kennamu godhame. Kibxata immoo manni murtii ijibbaataa ispoortii Keez iyyata Senegaal simate. Adeemsi murtii iyyata Senegaal sunis akka saffisu ajaje. Federeeshiniin kubbaa miilaa Senegaal murtii sana akka hin fudhanne ibsee ture. Federeeshiniin kubbaa miilaa Senegaal tapha michoomaa biyyattiin Peeruu waliin sanbata dura Paarisitti qabdu dura agarsiisni daandiirraa akka qophaa'u pirezidaantiin Federeeshinii kubbaa miilaa Senegaal Abdullahi Fool himan. Senegaal hin jilbeenfattu gatii ishees dabarsitee hin kennitu jedhan pirezidaantichi. Qabsoon keenya dirree tapha kubbaa bira ceera jedhan ibsa miidiyaaleef Paaris irraa kennaniin.